odeeffannoo baargamaa arganneen Manchester United Ederson Atalanta irraa mallatteessifachuuf walii galeetiin kan jiru. Manchester United taphataa kanaaf paawundii miliyoona 35 yookaan immoo yuuroo miliyoona 40.5 akka baasu gabaafameetiin kan jiru. Atalantaan alatti immoo paawundii miliyoona 3.9 adeemsaan kan kaffalus akka jiru himameetiin kan jiru. Lammiin Biraazil ganna 26 Ederson waliigaltee waggaa 4 mallatteessuuf waliigaleetiin kan jiru. Manchester United immoo waggaa tokkoon dabaleetiin waliigaltee kana dheeressuudhaaf filannoo qaba jedhameetiin jira. Ederson ammatti qorannoo fayyaa taasisaa jira. Akkuma xumureen osoo qophiin bara dorgommii hin eegalin xumuree kilabichaatti ni dabalamaa fi kan eegamu erga Manchester United Michael Carrick leenjuu eegalee taphataa jalqaba Manchester United mallatteesses ni ta'a fi kan eegamu taphataan sarara jidduu kuni Atalantaadhaaf taphoota waliigalaa 180 kan taphatee goliiwwan 16 kilaba kanaaf galcheetiin jira. Kanaan alatti Manchester United Matheus Fernandes West Ham United irraa mallatteessifachuudhaaf hordoffii isaatti fufeetiin jira. West Ham United liigicha keessaa gadi bu'uun isaanii yaadatamaa. Kanaaf immoo taphataa kana Manchester United hordofaatiin kan inni jiru. Elliot Henderson mallatteessifachuuf carraaqaatiin kan ture Manchester United. Amma taphataan kun Manchester City waliin walitti dhiyeenyaan maqaan isaa ka'aatiin jira. Bakka sana immoo Sandro Tonali Newcastle United irraa hordofaatiin kan jiru. Dabalataan immoo Newcastle United irraa Lewis Hall mallatteessifachuudhaaf taphataa Manchester United dhiyeenyaan hordofaa jiru keessaa isa tokkodha. Gooliigaan Manchester United ergisarraa kan ture Andre Onanaan immoo garichatti deebi'eetiin kan jiru. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Ibrahima Konate bilisaa Real Madridiif mallatteessuuf walii galeetii kan jiru. Waggoota 5 darbe Liverpooliif taphachaatiin kan ture lammiin France Ibrahima Konateen waliigalteen isaa waan xumurameef kilabichaan yookaan Liverpooliin kan gargar bahee kilaba haaraa barbaadaa kan jiru. Ibrahima Konateen Real Madridiif waliigaltee waggaa 4 mallatteessuuf walii galaniitii kan jiranii. Pirezidaantii kilabichaa ta'uudhaaf dorgomaatiin kan jiran Florentino Perez irra deebiin pirezidaantii kilabichaa gaafatan immoo taphataan kun waliigaltee isaanii mallatteessaa fi kan eegamu. Perez kan mo'atan taanaan dhimmi jijjiirraa taphataa kana saffisaan ni xumurama jedhameetiin kan eegamu. Kilaboota Saudi Arabiyaa irraas gaaffiin isaaf dhiyaateetiin ture. Taphataa umurii 27 kana filannoon isaa garuu Santiago Bernabeu ta'uudhaan Real Madridiif mallatteessuuf murteesseetiin kan jiru. Liverpool kan gadi dhiiseef dhimmoota tokko irratti kilabichaan walii galuu hin dandeenye. Amma ganna 27 irratti kan argamu. Taphataan kun Liverpooliif taphoota waliigalaa 183 taphateera. Premier League England tokko FA fi akkasuma Carabao lama Liverpool waliin injifateetiin kan jiru. Bara 2021 RB Leipzig irraa paawundii miliyoona 35 Liverpooliif mallatteesse. Amma Alexander Arnold aanuudhaan taphataa Liverpool lammaffaa bilisaa Real Madridiif mallatteesse ta'uuf dhiyaateetiin kan jiru. Leenjisaan Fulham Marco Silvaan Benfica leenjisuuf walii galaniiti kan jiranii. Bara 2021 leenjisaa Fulham ta'uun kan qacaraman lammiin Portugal Marco Silvaan waliigalteen kilabichaa waliin qaban waxabajjii kana kan xumuramu. Kanaaf Fulham waliigaltee haaraa leenjisaa kana waliin dheeressuuf gaafateetiin kan ture ta'us lammiin Portugal ganna 48 Marco Silvaan waliigaltee kana hin fudhannee waggoota 10 booda gara liigii Portugal deebi'uudhaaf kan murteesse. Iddoo Jose Mourinho bu'uudhaan Benfica leenjisuudhaaf waliigaleetiin kan jiru. Marco Silvaanii waliigaltee hanga bara 2028 kilabichaaf mallatteessuuf kan waliigalee. Dabalataan immoo kilabichi waliigaltee isaa waggaa tokkoon dheeressuudhaaf filannoo akka qabus himameetiin kan jiru. Yeroo 38 shaampiyoonii Portugal ta'uun kilaboota biyyattii hundaa kan caalu Benfica leenjisuuf Marco Silvaan garas kan imalu Fulham keessatti hangas hin milkoofne. Leenjisaan kun waggoota 10 booda garas deebuudhaan Lisbonitti morkiin isaan kilaboota biyyattii waliin taasisan ni gama. Marco Silvaan kana dura England keessatti Hull City, Watford akkasuma Evertonis leenjisaniitii kan jiranii. Kilabni isaanii xumurammoo Fulham
Marco Silvaan Fulham waliinis baroottan darban milkii guddaa jedhamu baatuyyuu malee liigichatti erga ol deebisanii sadarkaa 13ffaa fi 11ffaadhaan xumuruudhaan bara kana kilabichaa waggoota 5 booda gadhiisuuf kan murteessanii waliigalteen keenyas xumurameera jechuudhaan kan ibsanii deeggartoota kilabichaas milkii waliin dabarsineef ni galateeffadhachuudhaan kan dubbatan. Liverpool Andooni Iraayolaa waliin walii galeetiin kan jiru Arne Slot bakka buusuudhaaf leenjisaa kana barbaadaatiin kan ture. Liverpool amma walii galeetiin kan jiru. Iraayolaan xumura bara dorgommii kana Bournemouth gadhiisuudhaan gara Anfield imaluudhaaf kan murteessee Athletic akka gabaasetti ammoo waggaa lamaan walii galtee mallatteessuuf walii galeera kan jedhame. Bournemouth keessatti gargaartota leenjistoota kan turan Tommy Alfiki fi Sean Cooper ammoo Iraayola hordofuudhaan gara Anfield imaluuf leenjistoota eeggamanidha. Kilabiin Seerie Itaalii Bolonyaan immoo Domenico Tedesco leenjisaa kilabichaa gochuudhaan qacareetiin kan jiru. Leenjisaan kun kilabni kun torbeen duratti Vincenzo Italiano dhabuun isaanii yaadatama. Bolonyaan amma Bolonyaan bakka isaa Tedesco buusuuf walii galeetiin kan jiru. Leenjisaa kilabichaa ta'uun cinatti daayireektara teeknikaa kilabichaa ta'uudhaan yeroof ni tajaajilu jedhameetiin kan jiru. Walii galtee waggaa lamaati kan walii galanii. Kanaan alatti kilabichi filannoo dabalataas akka qabuun gabaafameetiin kan jiru. Umrii 40 irratti kan argamanii lammiin Itaalii akkasuma lammummaa Jarmaniis nama qabanidha. Kilaba Tarkiyyee Fenerbahce leenjisaatiin turuun ni yaadatama. Bakka Jose Mourinho bu'uudhaan kilaba kana leenjisaatiin kan turanii yeroo waggaa tokko hin gahin keessatti kilaba kana gadhiisuudhaan amma gara biyyatti kan deebi'anii. Saniin duratti ammoo kilaboota Jarmanii kanneen akka Schalke leenjisuun ni yaadatama. Spartak Moskoos leenjisaniitiin kan turan. RB Leipzig leenjisuun ni yaadatama. Bara 2022 ammoo RB Leipzig waliin waancaa Jarmanii injifatanii